Fayyaa harka fuuna daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa kun miidiyaa keessan bokkuu maltiimiidiyaa. Bokkuu maltiimiidiyaa bara waggaa haaraa akka lakkoofsa Itoophiyaatti 2017 nagaan ittiin isin ga'e jenna. Bacaqii gannaa keessaa baasee booqaa birraatti isin dabarsee. Barri waggaan haaraan 2017 kun kan nagaa, kan gammachuu, kan misooma, kan badhaadhina, kan mul'ate keessan hundumtuun waan hawwitan galma itti isiniif ga'u akkasiniif ta'u hawwii keenya isa guddaadha. Kun sagantaa qaanqee shawuti. Har'a keessummaa cimaa tokkoon isiniif qabaa. Keessummaan keenya har'aatti otoo hin darbin kanneen toora yuutuubiitiin nu daawwattan YouTube chaanaalii keenya subscribe godhaa. Ergaan keenya soosii tolte hiriyoota keessanii raabsuun dagatina. Sagantaa keenya sponsora gootanii daldala keessan beeksifachuu barbaaddan lakkoofsa bilbilaa kanaaf nu bilbilaa. Har'a ola guddattoo tokkoon isiniif qaba. Qarree Oromoo mucoo bareedduu xiqqoo tokko waan addaatiin gadi ba'aa jirti. Simboo naaf simaddaa simboo gara waltajjiitti. Fayyaa ta'e giiftiidha. Nooru. Aga dhagaa dhageessanii Brighton Motors AC konkolaattaalee manaa fi hojii haaraa qaqqa yookaan 00 kate gatii madaalawaadhaan isinii dhiyeessuuf mooraa keenya guunnee gammachuu guddaadhaan isin eegaa jirra. Teessoon keenya lakkoofsi tokkoffaan magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Qiirqos naannoo ibsaa Bulgaariyaa gubbaa yeroo ta'u lakkoofsi lammaffaan Adaamaa Boolee Yuunivarsiitii Dugduubaan lakkoofsa bilbilaa 0964536382 yookaan 0114565352 qunnamuu dandeessu. Brighton Motors. Hayyee Simboo baga nagaan dhufte. Baga nagaan eegdanis naqqam nagaa keessan. Nagaa galata Waaqayyoo. Maqaan kee Simboodha moo Simbooneedha? Simboonee Angaasaa. Simboonee Angaasaa. Garuu kan TikTokii keetii Simboodha. Simboo wabiiti. Shubbisa yoom jalqabdati? Ani yeroo daa'imummaa kooti shubbisa kana baay'een jaalladha. Shubbistuus ta'uu nan barbaada. Fedhiin kiyya gara fuulduraa shubbistuu ta'uudhaayyuu. Achumaan shubbisa kana irratti immoo sirriitti cimee hojjechuu akkan qabu hubadhee abbaan kiyyas fedhii kiyya kana fudhatee bakka na qaqqabsiisee jira. Sirbeti garuu TikTokii irratti baay'ee namni si jaallate sirba sammattiin yeroo galtu nu shubbisaa dhufteera. Boolee. TikTokii irratti meeqatu ilaalame viyuun saamame sirbichi? Gara miliyoona 2. Miliyoona 2. Akkuma isa kan namichaa abbaa sirbaa yuutuubii wajjin tokkumaa erga. Simboon qabdaa obbolaa? Nan qaba. Obbolooti keessa akkuma kee shubbisu moo suma duwwaadha? Shubbistii obboleettiin. Shubbistii seenis? Obboleessas nan qaba. Inni daa'ima. Inni waggaa isaa meeqa? Waggaa miti ji'a. Achumarraa akkas jedhan ni morma. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa egaa keessummaa keenya har'aa kanoo barbaannee kan isiniif finnee artistiin jedhatee daa'iman jedhatee shubbistuun jedhatee waan hin jedhu beeku isinumti itti moggaafadha. Simboo Angaasaati. Simboonee Angaasaa. Maqaan TikTokii isheetii immoo Simboo Wabiiti. Baay'een keessan TikTokii irratti argaa jirtu shubbisa ajaa'ibaa ijoollee ola deemoo akka kana gola keessaa barbaannee isinii fidaa jirra. Haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaan afeerraa keenya ammas irra deebi'uun baga waggaa haaraan ittiin isin ga'e isiniin jenna. Barumsan baratta? Nan baradha. Kutaa meeqa baratta? Amma kutaa 6 gara kutaa 7 qabxii bareeda fideen darbe. Qabxii ajaa'ibaa fiddee jiran immoo dhagee. Ani immoo waanuma shubbisatti qalbiin keechitti deemee mana barumsaatti xiqqoo waan miidhamtuun se'ee ture. Sanattis bareedaa jirta. Lakkii shubbisnis yeroo qaba, TikTokiinis yeroo qaba, barumsis yeroo qaba. Hojiin hundumtuu yeroodhaan hojjetama. Kanaafuu. Hamma ammamitti waraabda? Daqiiqaa 30. Jechuun koo torban moo guyyaa moo TikTokii kana hojjettu? Amma torbaniin yeroo 2-3. Torbanitti yeroo 2-3. Sirbuma haaraa eegdee irratti hojjettamoo sirbootuma darban farata? Kanan barbaade kan duraan isaa ta'u garuu sirbii ana qalbii na fuudhe keessaa isaan filadheen kan barbaade irraan ittiin hojjedha. Kan sitti tole malee maatiin kan hojjedhu namni jedhu hin jiru. Fedhiidhuma kiyya. Namni kana godhe siin jedhu tokko hin jiru. Namni na dirqisiisa. Garuu maatiin kee hin deeggaru waan kana? Hin deeggaru. Abbaan keessa harmeen keessa? Na deeggaru. Yoo shubbisaadha mee jara lamman keessa? Abbaan koo xiqqoo yaala. Sababa isaatiin anis shubbisa kana kanan jalqabe. Kanaafuu innis xiqqoo yaala.
Ati akkamitti gama kanatti dhufte maatii dhumarraa immoo televizyiinii irraa ilaalteeti moo mana barumsaatti baratte moo nama si duuba jira waan?